balaa ibiddaa Ameerikaatti uumameen lubbuun namootaa dhumuun beekame. Shamarra dhufanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa hojii keessaa fi miidiyaa qabanneessan yaadnee kan jirra. Fotoogiraafii waliin ta'eera. Karoora miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessanis karaa koomentiin nu biraan gahaa isiniin jenna. Paarlaamaan Itiyoophiyaa labsii qabeenya deebisiisuu hanga waggaa 10tti duubatti deebi'ee hojjetu raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 14ffaa har'a geggeesseen labsii qabeenya deebisiisuu raggaasiseera. Labsichi jalqaba waxabajjii bara 2024 mana marichaaf kan dhiyaate yommuu ta'u dabalataan akka ilaalamuuf gara koree dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaatti ergamee ture. Labsiin har'a amajjii 9 bara 2025 raggaasifame kun mootummaan qabeenya madda isaanii hin ibsamne akka to'atuu fi deebisiisuuf aangoo qaba jedhaniiru. Kaayyoo labsichaa inni jalqabaa qabeenyaawwan yakkoota galii argamsiisuu hunda ilaallatan deebisiisuuf bu'uuraalee seeraa bal'aa diriirsuudha jedhaniiru. Seerri haaraan kun qabeenya qabatama hin qabannee fi irratti duubatti deebi'uudhaan kan xiyyeeffatu yommuu ta'u liqii baankii, aaksiyoonaa, boondii fi qabiinsa diinagdee faayidaa qaban biroo dabalatee qabeenya bal'aa ilaallata jedhan. Akkaataa labsii kanaan qabeenyi karaa hin ibsamneen argamu bu'uura seeraa yakkaa fi farra malaammaltummaa jalatti ilaalama. Labsichi qabeenya tilmaamni isaanii birrii miiliyoona 10 ol ta'aniif waggoota 10 darban keessatti argaman ilaalchisee qabeenya hin ibsamne irratti gaafiin qabeenya deebisiisuu mana murtiitti dhiyaachuu ni danda'a jechuun tumameera. Kana malees qabeenyi sun gara biraatti dabarfamuu danda'a yookaan gatii diinagdee isaa hir'isuu akka danda'u amantaan madaalawaa yoo jiraate mootummaan dursee hayyama mana murtii malee guyyoota hojii 3f ajaja dhorkuu akka kennu labsichi aangoo kennam. Manni marichaa walga'ii har'a geggeesseen labsii qabeenya deebisiisuu alatti labsii sirna bittaa fi gurgurtaa bu'uuraalee boba'aa irratti mari'achuun sagalee caalmaadhaan raggaasiseera. Gatiin boba'aa mootummaan kaa'een ala oomisha boba'aa dabaluu akkasumas oomishaalee biraa boba'aa wantoota badaa waliin walitti makuun hidhaa cimaa waggaa 3 hanga 5 fi maallaqa birrii 300 hanga 500 adabsiisuu akka danda'u labsichi eereera. Lammiileen adeemsa ajandaa walitti qabuu irratti dammaqinaan hirmaachuu akka qaban Komishiiniin Marii Biyyaalessaa ibse. Komishiiniin Marii Biyyaalessaa barbaachisummaa adeemsa ajandaa walitti qabuu irratti hirmaachuu lammiilee ilaalchisuun ergaa dabarseera. Adeemsa ajandaa walitti qabuutti hirmaachuun murtoo barbaachisaa ta'e mirkaneessuuf gaafii lammiilee hubachuuf kutaa hawaasaa sagaleen isaanii hin dhaga'amne keessummeessuuf kan ta'e jechuun kaa'aniiru. Kana malees furmaata lammiilee irratti xiyyeeffate maddisiisuuf akkasumas walamantaa fi walitti bu'iinsa hawaasummaa ijaaruu fi haaromsaa fi kan fayyadu waan ta'eef lammiileen adeemsa ajandaa walitti qabuu irratti dammaqinaan hirmaachuu akka qaban komishiiniin waamicha dhiheesseera. Affaaritti jiraattonni 58,000 ol sababa kirkira lafaatiin qe'ee irraa buqqa'an bakka biraatti qubsiifaman. Naannoo Affaar godina Gaabiraasuu aanaalee Dulaasaa fi Awaash Fantaallee irraa namoonni 58,000 ol ta'an sababa kirkira lafaatiin buqqa'an gara wiirtuuwwan gaaddisa yeroo 8 keessatti qubsiifamuu deeggarsa argachaa akka jiran koomaandi poostiin naannichaa hundeesse hime. Hoogganaan biiroo aadaa dargaggootaa fi ispoortii naannoo Affaar akkasumas qindeessaan koomaandi poostichaa Ahmad Ibraahim akka dubbatanitti jiraattonni 54,000 fi 180 gandoota 8 irraa buqqa'anii fi hojjettoota warshaa sukkaaraa Kasam 4,000 fi 58 ta'an deeggarsa namoomaa argachaa jiraachuu kaasaniiru. Qindeessaan koomaandi poostii kanaa kirkira lafaa hanga reektar iskeelii 5.8 gahu irra deddeebi'ee mudate hordofee hawaasni rifaatii guddaa keessa akka turan kan ibsan yommuu ta'u warra gaaddisa keessa jiraniin alattis namoonni horii isaanii waliin gara naannoo Amaaraatti imalanis jiru jedhan. Miidhaan qabeenya irraa gahee irraa kan hafe hanga ammaatti lubbuun namaa yookaan qaamni namaa irratti miidhaan guddaan kan hin geenye ta'uu eeruun buqqaatota gaaddisaa 8 jedhamu keessa qubatan gara wiirtuu mijataa tokkootti walitti qabuun gargaarsa taasisuuf hojjetamaa akka jirus ibseera. Gama biraatiin kirkirri lafaa naannoo Affaar godina Gaabiraasuutti mudate warshaa sukkaaraa Kasam irratti miidhaa guddaa geessisee hanga ammaatti qaqqabsiisee hojii gaggeessaan kun ibsaniiru. Akkasumas galmi nyaataa hojjettoota laaboraatoorii mankuusa gamoo bulchiinsaa fi manneen jireenya hojjettootaa fi hooggantoota ta'anis kirkira lafaa kanaan miidhamuu dubbataniiru. Mootummaan gochaalee sababa malee hawaasatti dhiibbaa uuman hordofuun tarkaanfii ni fudhata jedhame. Mootummaan gochaalee sababa malee hawaasatti dhiibbaa uuman hordofuun tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasaa Tulluun hubachiisan. Fooyyessa imaammata diinagdee gooroo taasifame hordofuun dameen albuudaa walakkaa waggaa osoo hin guutin galii biiliyoonaan lakkaa'amu argamsiisuu eeraniiru. Haala jireenya uummataas jijjiiraa jiraachuu ministeeronni hojii supparviizinii tibbana geggeessaniin mirkaneessuu himaniiru.
Mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuu irratti bu'aa qabeessa ta'aa jiraachuu kaasanii mootummaan gochaalee sababa malee hawaasaa irratti dhiibbaa uuman hordofuun tarkaanfii kan fudhatu ta'aa jiran. Gatiin gurgurtaa boba'aa Itoophiyaa biyyoota Afrikaa bahaa biroo waliin wal bira madaalamee yoo laallamu gadi aanaa ta'us Dr. Laggasaan ibsaniiru. Sadarkaa idil-addunyaatti jalqaba baatii ammajjii keessa gatiin peetrooliyeemii litira tokko giddugaleessaan doolaara Ameerikaa 1.25 ta'uu eeruun Itoophiyaatti ammoo litirri tokko doolaara Ameerikaa duwwaa tuqaa 8 kan ta'u jechuunis kaasaniiru. Kunis gatii gurgurtaa boba'aa Itoophiyaatti kan gatii idil-addunyaa irraa dhibbantaa 35 gadi bu'aa ta'uu kaasaniiru. Waliigalaan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti boba'aan litiriin tokko giddugaleessaan doolaara Ameerikaa 1.3tti gurguramaa jiraachuu Dr. Laggasaan kaasaniiru. Ogeeyyiin suphaa xiyyaaraa Akaadaamii humna qilleensaa Itoophiyaatti leenji'aa turan eebbifamuun himame. Ogeeyyiin suphaa xiyyaaraa daandii qilleensa Itoophiyaa marsaa 8ffaaf Akaadaamii humna qilleensa Itoophiyaatti leenji'aa turan eebbifamaniiru. Eebbifamtoonni kunneen walta'iinsa dhaabbilee lameeniin mana barumsaa leenjii waraanaa Akaadaamii humna qilleensaa Itoophiyaatti ji'a tokkoof leenjii ijaarsa qaamaa, guddina xiinsammuu fi jaalala biyyaa irratti kennamaa ture fudhatan. Leenjifamtoonni kunneen guyyaa har'aa bakka hooggantoonni ol'aanoon dhaabbilee lamaanii argamanitti eebbifamanii itti aanaan ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa loojistiksii qilleensaa Birgaadeer Jeneraal Nagaraa Leellisaa sirna eebbaa kanarratti leenjiin kun ogeessonni haala yeroo biyyattiin keessa jirtu hubachuun naamusaa fi jaalala biyyaa qabatanii damee itti bobba'an irratti akka ciminaan hojjetan kan gargaarudha jedhan. Gareen daandii qilleensa Itoophiyaatti itti aantuun pirezidaantii humna namaa aadde Zannaba Warqee Gabra Tsaadiq leenjiin kun walta'iinsa dhaabbilee lameeniin kan gaggeeffamu ta'uu ibsaniiru. Leenjiin kun daandii xiyyaara Itoophiyaa humna hojjeta jaalala biyyaa naamusaa fi gahumsa qaamaan ijaarame horachuuf tattaaffii taasisaa jiru kan dhugoomsu ta'uu ni himaniiru. Eebbifamtoonni gama isaaniitiin leenjichi dandeettii isaanii kan guddise ta'uu himanii kutannoodhaan biyya isaanii akka tajaajilanis kaka'umsa isaanii akka qaban kaasan. Odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaa irraa argame akka agarsiisutti sirna eebbaa kanarratti barattoota Akaadaamii humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 1 fi 2tti sirni asxaa aangoo uffisuu raawwatameera jedhan. Labsiin daldaltoota boba'aa gatii ba'een olitti gurguran hanga birrii 500,000tti adabsiisuu raga'e. Daldaltoonni boba'aa gatii gurgurtaa mootummaan baaseen olitti osoo gurguranii argaman hanga birrii 500,000 labsiin adabsiisuu paarlaamaadhaan guyyaa har'aa raga'eera. Akka labsii kanaatti gatiin gurgurtaa kaa'ameen olitti gurgurtaadhaan yakki jalqabaa raawwatamu hanga birrii 300,000 hanga 5,000tti kan adabsiisudha jedhan. Gochi kun irra deddeebiidhaan yoo raawwatame adabbii maallaqaa irratti adabbii hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 5 kan gahu jiraatu. Labsiin kun eereera. Labsichi adabbii kanaaf qabatee fi sirna gabaa boba'aa qajeelchuuf bahe walgahii mana maree kaamisa har'aa ammajjii 9 bara 2025 geggeeffame irratti sagalee caalmaan raggaasiseera. Labsiin kun miseensota mana maree lamaan irraa mormiin miseensa mana maree tokkorraa ammoo sagalee kennuu dhiisuun mudateera. Akka labsii kanaatti boba'aan bakka hayyamameefiin alatti kuusee nama bakkaa fi sirna gurgurtaa hayyamameen ala osoo gurguru namni argame hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 5 akkasumas birrii 300,000 hanga 500,000 adabama jedhan. Kana malees boba'aan qabames akka fudhatamu eeraniiru. Oomishaalee boba'aa ta'ee wantoota biroo waliin walitti makuun gabaaf dhiyeessuun hidhaa waggaa 5 hanga waggaa 7 akkasumas birrii 350 hanga 500 akka adabsiisus kaasaniiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa gara oduu biyya alaatti yoo dabarru Joo Baayiden Doonaald Tiraampiin injifachuu nan danda'a ture jechuun dubbatan. Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo dhihoo booda aangoo gadhiisuuf deeman Doonaald Tiraampiin mo'achuu nan danda'a osoo filannoo keessaa bahuu baadhe jechuun dubbataniiru. Gaaffii fi deebii addaa US turee waliin taasisaniin Baayiden garuu marsaa waggaa 4tiif dabalataaf dandeettii qabaachuu dhiisuu isaa mirkanaa'aadha akka hin taane itti dabaluunis dubbataniiru. Gaaffii fi deebii bal'aa Suuzan Peejii waliin taasisaniin Baayiden ammallee miseensa koongirensii Rippaabilikaan duraanii qondaala ol'aanaa fayyaa duraanii Dr. Antoonii Faa'us dabalatee diinota Doonaald Tiraampiif dursanii dhiifama gochuuf yaada akka jiran dubbataniiru. Gaaffii fi deebii guyyaa roobii maxxane kana keessatti Baayiden filannoo sadaasaatiin as yeroo muraasa booda walgahii isaanii waajjira Ovaal irratti dhiifama argachuu danda'u irratti Tiraamp baay'ee ifaa akka turan dubbataniiru. Booddeetti deebi'uudhaan deebii kennuuf yaaduun isaa barbaachisaa akka hin taane ifa gochuun yaaleera. Innis fedhii isaatiin waan faallaa ture kan jedhan Baayiden
Tiraamp ofirraa hin dhiibne ture garuu sirrimatti dhageeffataa ture jechuunis kaasaniiru. Baayiden murteen isaanii inni dhumaa Tiraamp miseensota kaabinee isaaniitiif eenyu akka filatu akka irratti hundaa'uudha jechuunis kaasaniiru. Manni sagada Indiyaa du'a namoota 6 walirra dhaabbachuudhaan mudateetiif dhiifama gaafate. Manneen amantaa Indiyaa dureeyyii ta'an keessaa tokko feestivaala waggaa waggaadhaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman irratti argamanii fi irratti hirmaatan namoota tikeettii seensaa argachuuf osoo hiriiranuu wal dhiibuun uumameen lubbuun namoota 6 fi hedduun erga madaa'anii booda dhiifama gaafateera. Taateen kunis kan raawwatame gaafa roobii halkan erga namoonni 60,000 lakkaa'aman mana qulqullummaa Tirupaatii kan kibba bulchiinsa Adhaaraa Piraadesh keessatti argamu irratti walitti qabamaniin boodaadha. Qondaaltonni bulchiinsa kanaa ammoo hojjettoota mana qulqullummaa balaa kanaaf itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamu simaniiran. Dura taa'an mana amantii kanaa akka jedhanitti miidhaan wal dhiibuu mudate kun uummanni garmalee walitti baay'achuu irraa kan ka'e jechuun kaasanii roobii darbee miidiyaalee biyya keessaatti akka himanitti taatee nama gaddisiisu jechuunis gadda isaanii dhageessifataniiru. Balaan abiddaa Los Aanjelesitti mudate qabeenya doolaara biiliyoona 57 ta'uu barbadeessuun ibsame. Balaan ibiddaa Ameerikaa kibba Kaalifoorniyaa Los Aanjelesitti mudate kun saffisa ol'aanaan babal'achaa jiraachuu himamaara. Balichi hanga ammaatti qabeenya doolaara biiliyoona 57 olitti tilmaamamu barbadeessuu jijjiirama qilleensaa Ameerikaa kan raagu AccuWeather gabaaseera. Kunis seenaa biyyattiitti balaa hamaa ta'uun eerame. Balichaan lubbuun namoota 5 darbuu fi 60,000 qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uus gabaafameera. Erga balaan kun mudatee qabeenyi doolaara biiliyoona 52 hanga 57tti tilmaamamu barbadaa'uu Reuters wabeeffachuun gabaase. Ameerikaan cabbii fi abidda gidduutti qoramaa jiraachuu kutaalee bulchiinsa Ameerikaa 7 keessatti sababa qorraa fi cabbii hamaan manneen barnootaa cufamanii namoonnis tajaajila yeroo dhabanitti kutaalee biraa keessatti ammoo abiddi hamaan ka'aa jira. Kaalifoorniyaatti ammoo faallaa kanaatiin ibiddi bosonaa qabatee qabeenyaa fi lubbuu namaa gaaga'aa jiraachuu BBC'n gabaasisaa keessatti eereera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun guyyaa har'aaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif isin galateeffanna.